بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكم جرتو كبجمتوتا دعوتوتا كينيا أكم نجا كيسني فياد أجرتو حرّا وان بريدة تكون كبردة سني دفع إرجع جباب دويدا مالني الرجال كينيا كوما فيسبوك فيدمنو أسيندورا وروني فيسبوك فيدمنو غرا ميسنجراتين ماتي كينيا وجين بوليان كينيا وجين هريوتا كينيا يوكان مجالة تينيا وجين غرا ميسنجراتين إرجع أددا ولي بريسنا يوكان برو أددا سورة أددا ولي في إرجنا غرو سورة توكو yoo nama tokkoof ergitee kaate deebitee haquu hin dandeessu. Bira gahee taanaan bira gahee jira waan san ergaa san balleessuu hin dandeessu. Of biraa qofa balleessita turte asiin dura. Amma garuu kaampaaniin Feesbuukaa waan kana sirreessee akkaataa barruu tokko yoo hiriyoota keenya ergine yookaan ammoo yoo maatii keenya gara meesenjaraatiin ergine xiqqoo turree barruu san haquu yoo barbaanne barruu san gaabbinee isa biraa balleessuu yoo barbaanne otoo inni hin argin waan san remove gochuu yoo kan barbaannu tahe amma waan kana Facebook sirreessee remove gochuun hin danda'ama. Waan kana isinitti argisiisuu barbaada. Duraan dursee viidiyoolee hojjennu viidiyoolee yeroo yeroodhaan haaraa adda addaa maxxansinu gara YouTube channel kiyya irratti maxxansa. YouTube channel kiyya Ali Muhammad jedha. YouTube channel kiyya isuma argitan kana maqaa argitan kana YouTube channel kiyya kana seentanii bakka subscribe jedhu kana akkasitti tuqxanii erga san booda cinaatti ka jirtu mallattoo xiqqoo kana as tuqxanii mallattoo notificationiti sa'atii kamitti yeroo kamitti viidiyoolee haaraa hojjennee YouTube channel keenya kana irratti yeroo maxxansine ergaan daddafee isin dhaqqaba. Ergaalee adda addaadhaa maxxansine asirraa qabna. Seentanii daawwachuu dandeessanii kun amma fakkeenya akkaataa Facebook irraa viidiyoo gaditti buufachuu dandeenyu inni kun immoo akkaataa WhatsApp irraan yoo namni ergaa adda addaadhaa audio adda addaa suuraa adda addaa yoo nutti ergee moobaayilii keenya akka hin guunneef waan kana itti ofirraa dhaabnu ergaalee adda addaa asirratti maxxansinee qabna. Seentanii akka daawwattan subscribe share like akka nuuf gootan barbaanna ifaan ifatti jechuu waan kana amma isinitti argisiisa. Duraan messenjera akkanatti seentee fakkeenya amma kun hiriyaa kiyya kana wajjin akkam jirta jaalala akkas jedhee yoonin ergaa kana barreesse fakkeenya akkasitti yoonin akkam jirta jaalala jedhee ergaa kana ergeef asiin dura barruu kana barreesse taanan isa bira ga'ee jira taanan ga'ee jira remove godhee akka inni barruu akkam jirta jaalala jedhu kana akka inni arguu hin dandeenye yookaan akka inni daawwatuu hin dandeenye gochuu hin danda'u ture. Asiin dura Facebook hin ayyamu ture garuu amma barruu kana akkanatti barreessee fi xiqqoo ture waan kana haquu yoon hin barbaade waan kana akka inni hin argine gochuu yoon hin kan hin barbaadu ta'e akkasumatti gadi qabneeti remove bakka jedhu kana tuqna. San booda mallattoo kana lamaantu nuuf dhufa remove for everyone. Isa biraa jedhii of biraa jedhii waan kana ergaa kana guutummaan guututti balleessu. Inni itti aanu immoo inni jalqabarra jiru kuni remove for everyone isa biraa jedhii of biraa jedhii ergaa kana balleessuudha. Inni itti aanu immoo remove for you of biraa qofa balleessu. Inni arguu hin danda'a ati garuu ofuma biraa qofa balleessita. Nuti kanaafuu of biraa jedhii isa biraa jedhii akka inni argine waan barbaannuuf remove for everyone ana biraa jedhii isa biraa jedhii waan kana guutummaan guututti balleessuu waan hin barbaaduuf kan jalqabarra jiru kanaan tuqaa jechuu. San booda kan jalqabarra jiru yeroon akkanatti tuqee remove mallattoo jettutu diimtuun tun dhufti. San booda kanaan akkanatti gad tuqaa badee jira jechuu ergaan kun guutummaan guututti. Amma inni messenjera seenee yoo waan kana laale akkam jirta jaalala isaan jedheeni sila barreessisan arguu hin danda'u. Daqiiqaa 10 keessatti waan kana akka inni argine gochuu dandeessaa jechuu. Fakkeenya suuraa baastee akkasitti suuraa yoo isaaf ergite suuraa tokko fakkeenya nama inni hiriyaa kiyya suuraa kana yooniin ergee fi ka'e suuraa kana xiqqoo ture suuraa kana yookaan ammoo dogongoraan yookaan ammoo akka inni arguu hin barbaanne yooniin kaniin fedhu tahe maalan godha akkasumattan gadi qaba waan kana akkasittan gadi cuqaasa. Waan kana akkasittan gadi cuqaasaa san booda cinaatti remove bakka jedhu kanatti dhufa akkasittan remove kana tuqaa akkuma sila isinitti argisiisee ana biraa jedhii isa biraa jedhii remove for everyone isa jedhu kanan akkanatti gad cuqaasaa san booda
suuraan kun haqamee jira you remove a message guutummaan guututti suuraan ani sila isaaf barreesse jedhi barruun ani isaaf barreesse jedhi suuraan ani isaaf erge jedhi laaluu hin danda'u arguu hin danda'u daqiiqaa 10 qofa keessatti waan kana gochuu dandeessa daqiiqaa 10 ol yoo tare balleessuu hin dandeessu isa biraa balleessuu hin dandeessu garuu akkuma isin duraadha of biraa qofa balleessuu dandeessa kana waan ta'eefu fakkeenya suuraa adda addaa hiriyootan keessanii ergitanii yookaan ammoo barruu adda addaadhaa isaaf ergitanii xiqqoo turtanii gaabbitanii waan kan haquu yookaan barbaadan tahe akkanumatti ergaa kana yoo ergaa ergitaniif kaatan sanbooda as tuqxanii remove bakka jedhu kana sanbooda akkasitti haquu dandeenya inni yoo seene ergaa kana arguu hin danda'u yookaan ammoo laaluu hin danda'u isin jechuu barbaadeeti amma fakkeenya kana kanatti ergeetiif hin jira yoo seene maaliif afaan bana jedhee dallanuu danda'a garuu ani akkasitti gadi qabee otoo hin argin waan kana haquu hin danda'a inni dhufee messenjera yoo seene waan tokkollee arguu hin danda'u remove jalaa godheetiin jira otoo inni seeneen argin jechuudha wanni kuni daqiiqaa 10 qofa keessatti balleessuu dandeessaa namarraa fayyadamu rabbi nu haa taasisu YouTube channel keenya seentanii YouTube channel kiyya kana subscribe gootanii ergaalee haarawaa wantoota haarawaa irraa waliin hubannaa galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa nagaan tura